Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa akkamitti YouTube thumbnail viidiyoo namaa irraa buufnee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu isiniif qabadhee dhufe. Kanneen chaanaala keenya subscribe gochuudhaan akkasumallee kanneen viidiyoo keenya alternate tole like gochuun hin dagatinaa jenna. Jalqaba irratti gara kiroomii keenya deemna. Kunoo gara kiroomii keenya deemna. Kana booda immoo iddoo searchii kana irratti www.youtube.com jennee search goona jechuudha. .com jennee search goona. Viidiyoo barbaadne ilaallee wanta gochuu barbaadne amma fakkeenyaaf illee kan jedhu nan buusa. Booda al tokko irratti okeedhe gubbaa kanaan dhufee koppii godhachuudhaan liinkii isaa. Kana booda gara nootibukii kootti deemee asitti koppii godha. Ergaan koppii godhee booda kunoo equal to booda warra jiran kana koppii irraa godhachuudha kana. Ergaan kana koppii godhee booda kunoo qixa kanatti paste godhee kana booda hunda kana hundaa select godhee gararraa kana jechuudha. Koppii godhee irra deebi'ee dhaqee kiroomii koo keessatti search godha jechuudha. Paste godhee paste godhee search godha jechuudha asitti. Gootanii asitti dhuftanii jechuudha kanatti fidaa. Kana booda footoo kanatti qabdu jechuudha. Gaafa footoo qabdanii kanatti fidaa kun download image kana irratti okay jechuudha. Kana booda download gootu jechuudha asitti. Gaafa footoon keenya thumbnailiin keenya download nuteera. Kana booda gaalarii keenya jalannee ilaallaa jechuudha. Gaalarii keenya jalannee kan download ta'e kunoo bifa kanaan haala bareedaan download nuteera jechuudha.